warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka funur daftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota Abdirazaq TUBE tarkamtan. Kan kabajaa fi kan jaalalaa isin aduun isinin jaawar daftoota khiyya. Arantana barumsa bareeda tokko isin jira barumsa kun barumsa fotoodhaati jechuudha. Akkuma kaleessa irraa barsiisaa ture appii akkaataatti footoo bareechan irraa barsiisan ture kaleessa. Har'aan tanas akkaataatti suuraa Nujalabadee yookaan namni akkata isaa Nujalaa haqe akkamitti deeffachuu dandeenya irratti kan barsiifnu ta'a hordoftoota kiyya. Kanumaaf haguduma sagantaa kiyyaatti afaan turaan isin jaartota kiyya. Eegaan barumsa keenya barumsa appii footoo ittiin deeffatan jechuudha. Footoo isin jalaa haqame jechuudha. Appiin san una isa kana jechuudha. Isa amma asirraa agartan kana jechuudha. Kuna isa kana. Okay. Appii kana isarraa arganna. Pilaastoor keessanii akkana ittanii barreessitan jechuudha. Pilaastoor keessan namni pilaastoor hin qabne hin jiru waa'ee. Warroonni email banatanii hin qabne yookaan waa mobaayilii keessan irratti isiniif gabbuudhaaf sarara akkasuma email banachuu qabdan jechuudha. Pilaastoor jechuun appiilee garaagaraa mobaayiliidhaaf itti fayyadamuudhaaf nama barbaachisu keessaa buufatan jechuudha. Kanaafuu pilaastoor kanarra cuqaasna. Akka pilaastoor irra cuqaasneen jettanii barreessitu delete photo. Kalian nuti alat sini bahasa delete kona. Kono appiilee hedduu dagaa kayinni isiniif baasu jechuudha. Appii inni bareedaan isaa oriijinaal isaa appii isa kana jechuudha. Kan bufadha qabu isa kana. Aska isentanii buufachuu qabdan jechuudha. Mee fakkeenyaaf ani isinumatti agarsiisuudhaaf haa buusu jechuudha. Ani fakkeenyaaf okay isa kana install gochuuf illee waan xiqqashoo tokko waan sekondii muraasa hin geenye keessatti sekondii 20 takka namarraan fudhatu kun akkuma agartan share naannoo bu'ee jira jechuudha. Waan muraasa waan sekondii 5 hin geenye keessatti download namaaf ta'e jechuudha. Appiin kun appii salphaa tokko jechuudha. Mobaayilii keessan illee guutuudhaaf illee isin rakkatu jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa appicha install godhanne booda pilaastoor irraa gadi buufanneen boodatti irra cuqaasnee haasennu open jennaan. Haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Asirra cuqaasna allow jennaani. Akkuma argaa jirtan suuraalee garaagaraa asirratti suuraa haqame deebisuu irratti argama jechuudha. Amma ani fi xiyyaa suuraa haqee waan itti isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Kono akkuma argitan suuraa tokko tokko inni deebisaa jira jechuudha. Obsaan eeggatu jechuudha sekondii muraasaaf. Kono suuraalee deebisaa jira jechuudha. Suuraalee badan hundaa akkuma agartan kono ani suuraalee kana akkaanitti YouTube irratti itti hojjedheen suuraalee hedduun haqee jechuudha. Isarratti fakkeenya godhu jechuudhaaf suuraalee haqee suuraalee kanneen haqeen deebisee jechuudha. Isatti deebisee jechuudha. Kono akkuma argaa jirtan suuraa tapha kanaan deebisne asirraa jalqabee inni kan duraanii jechuudha. Kunneen ammas jalatti argaman kunneen kan telefoona kiyya keessanaaf jiru jechuudha. Onni asii gadi isin suuraalee isin duraan isin jalaa haqame san hundaa keessi deemtee right gochuudhaan
akkas keessa raayit godhataniin daawloo godhachuu dandeessu jechuudha gara wanti keessanii deemtanii nuu suuraati suura itti profaayilii keessarraa qabdu tokkollee kan dhiisuun qabu jechuudha kuno kana fakkaata gaa hordoftoota kiyya appiin kun appii ajaa'ibaa kan ta'e jechuudha appiileen gaa isaa wal fakkaatan appiilee hedduutu jira jechuudha kuna akkuma argitan wanti suuraa namni profaayilii irratti ati duraan qabaachaa turte kan baade tokkolleen isaatu appii kana jalaa kan hafu hin jiru jechuudha hordoftoota kiyya kuno haaluma kanaan isiniif deebise jechuudha hordoftoota kiyya Okay, suuraa isdeeffachuu keessaa barbaadan keessaa irra cuqaastanii kanatti wanni gootanii godhachuu dandeessan jechuudha daawlood gochuu dandeessan kun asirratti wanni si gaafataa lakkoofsa guutuu siin jaamee fakkeenyaafanii kanuma maarkii guutee asirratti akka uumamaa fadhaa guutuu akkuma inni guutetti kana akka jirata suuraalee olii isaa jechuudha maayisisan wanni keessa inni gadi haalaallu suuraalee amma asirraa garri tanaa jechuudha kanaati jechuudha suuraalee san hundi isaatu sadarkaa isaa haala qabateen deebi'ee jira jechuudha hordoftoota kiyya egaan appiin kun appii laafee miti jechuudha appii bareedaa waan fi kiyyaaf na fayyadan itti harka keessaa isa tokko jechuudha kanumaafuu warroonni pilaastor seentanii barreessuun isinitti ulfaatulleen diskiripshin boksii kiyya jala isiniif hin kaa'a yuutuubii kiyya haala ana ta'een eega jala seentan booda erga haala kanaan jala seentan booda kun akkuma agartan fakkeenyaaf viidiyoo amma ani isin gadhiisu kana jechuudha viidiyicha kanarra cuqaastanii jaalala sanaa cuqaastan booda haala kanaan jechuudha haala kanaan eegaa sirriga cuqaasan jala as jalatti isiniif baa jechuudha diskiripshin boksii jechuun as jechuudha jala tuqtanii akka isiniif baas abdiin qaba inshaallah hundaafuu isin haalaan bareedaa ta'een isiniif nan maxxansa hordoftoota kiyya kanaaf warroonni yuutuub chaanala keessatti walamtanii jirren sabiskiraaybii fi laayikii gochuudhaan barumsa adda addaa irraa barachuu dandeessan isiniin gaa hordoftoota kiyya jechuudha egaa walumaa galatti appiin isa kanaa jechuudha hordoftoota kiyya appicha kana ta'uu isaan dagatinaadha haala shaandoo ta'een jira jechuudha isinitti mul'ata jedha appiin isa kana appicha kana pilaastoora irraa warroon buufachuu dandeessan ni buufatanii kan buufachuu hin dandeenyeef ammoo viidiyicha yuutuubiidhaa kana amma waraabaa jiru kana yeroo daariktiin isin bira ga'e diskiripshin boksii jala isiniif nan kaa'a
gattuqxanii buufachuu dandeessi jechuudha. Hordoftoota kiyyaa barumsa har'aan isin qabadde hanganuma waan ta'eef hangadhuma sagantaa kiyyaatti afaan turofasiniif galatoomaan isinin jaaga barumsa biraatti walitti deebinutti fayyaa qabadda.